Amma mucaan kun dhuguma dubbachuu fi wallaahi riyaala kuma tokko foyi dheengadda na dabalatee kiraa manallee waan qabadhu qabu waan illee ittiin bitadhu qabu jennaan akkaawuntii warra ijoollee hawaalaa dalaganis haa ta'u nama biyyatti ergatu barbaadanii irraa fuudhii fidii ana keessaatii dabarsa jedheeni walii galle. Isiin osoma walii gadi keessa fiigdu utaachisee keessaa baas. Osoo bar naamusaanuu itti fayyadamtee dhiiftee wannoo miti. Miseejii akka finne nu arge bar. Miseejii paaswordii itti naasiree ittiin beekuunaan jettee gizee an kiliik itti godhi jedhuun itti dawwalee miseejii fiduudhi. Wanti kun miseejii fidaan jiru imeelii itti sii goona amma dhiisi yeroo biraa gizee daatan keessatti dalaguu naa dawwalii jedheen. Silaa eegaan agas jedheen sirriitti of eeguu qabdi tureeyyu. Wuceewwan hin jarjarti rabbi si haa qajeelchuu. Alaa kullee alama kunoo mallayni illee ka'u ijoolleen gizee isiin bootu samoonni giiftii kan ta'e achirra jalaa gubatee. Gargaarsa silaa dura sagantaa qabnee filee si miira keessa galtee uummata illee xiqqoo rifachiiftee uummanni illee shirraa jedhee haga ammaa birriin gargaarsi guurame birrii Itoophiyaa 28,000 waan akkasiitu caalu yaani akkaawuntii jira kan jiru. Waan kana walitti qabee bukkortii isiin alaaf keessa mokkoramaa jiru kanaa fi viidiyoo ammallee tiktookii seerra dhabuu kana miidiyaan keessan akkamitti ilaala gabaasa nu dhiyeessaa ka ammaayyuu. Yoo miidiyaan keessan miidiyaa feematoota qofa ta'uu baate. Yaada tokkummaan jedherratti maal seetan asli. Amma siimii sana deebisuu carraan hin jiru waan yoo durallee eeyyamaan bitame natti fakkaatu. Wanni jedhu akka amma inni jedhe kana karaa weebsaayitii fidinaan jechaa jiraniyyuu agartee yoo akka tasaa biyyuma isin jirtan keessaa basaan sarraafaa isinitti ergee isinummaan karaa bakka itti dabarfamuu naa dabarsitanii achuma birrii naa ergite malee wallahi asitti namni waan tiktookii kana beekee sirraa fahamuuyyuu hin jiru sinjaa asli keenya wallahi. Akkasitti. Dhabuu miti bar namni biyya birrii maatii erguu barbaade yookiin ergatuu barbaade yookiin hawaalaa dalagu yoo jiraate akkaawuntii isaa biyyaa sanatti kenna birrii tiktookii keessarra jiru biyyatti dabarsaa fi inni achi harkatti sii kenna bar. Akkana jedheen namitti aan akkana jedheen an qalaqqalee tiktookii appideet goote birrii dhabde jechuudha osoo ilma ofiitti aannan bitte. Birri maarka isii geette ka gana kadhannuufi miti ka maarka ofii geettu. Akkaawuntii biyyaa nama qabu. Asli bar tiktok mijiyo ni jira. Asli tiktok mijiyo ni jira bar. Search godhi. Tiktok ni jira bar. Search godhi laale. Hinjira bar hinjira. La tiktok hedduu banteetti ka keessaa seentu wallaalte malee ni jira tiktok. Tiktok hedduu bantee ka keessaa seentu wallaalte. Amma furmaanni maalinni? Askan lakkoofsa si kennaa ibsa. Eenyu ibsa? Neetworkiin na qabe moo? Sulee. neetworkii ka ibsaatinsa ibsaan dhageessu. Rafuu baanni maal goone ree carraa namni haasa'u dhimma irra jirtan xumurattanii feegaa jirran. دكتور هو دكتور ده بيبناك دكتورة Hala, si ergeera ibsa. السلام عليكم وزرع تيك توك كذي أنا بدأت نبي قهوة مسابي Bartii akkana ka tiktookii deebisuu beeku Jamiila. TikTokii ka deebisuu beeku ila kunoo kana dhufe innu Kana moo? kuni TikTok kan deebisi jedhiin akka atteetti hati. Barsiisa intaloo tiktookii ofirratti cuftee akkamitti deebisuu dandeettan? Ibsaa tiktookii kiyya xiqqaan. Akkam gootee ofirratti cufte? Tiktookii kiyya xiqqaan. Maal gootee ofirratti cufte like? Waan naa goote osoma viidiyoo hojjechuu fi koomentii faa laayikii faa lallaaltu appideet gaafate silkii yeroo tokko appideet nama gaafataami. Appideet gootee tiktookii appideet gootee gizee hin seena jettu paaswordii fidii jedheen tiktookiin. Paaswordiin hin jiru. Paaswordiin beektu. Hin beektu. Hin dagatte hin beekti. Hin dagatte.
Amma achumaan eegat paaswordii hin beekne forget illee gootummoo miseejii si erguu qabaa rekoodii si dhufuu qabdi. Miseejii si erguu qabaa koodiin sun immoo akka dhufneef shari'aan jalaa cufatte irra cufanii jiran. Shari'aan tahannaa jira jarri fayyadama. Majhuulli jechuun afaan Itoophiyaa. Imeeliin qabu. Imeeliin qabu. TikTok ni cufamne jedhaa jiranii barbaarsiisa. TikTokiin hin cufamne. TikTokii yaa jechuun ijoollee baay'ee akkana ta'aa jira asli jechuun amma kun TikTokiin gubatu wayya kana caala. Bataam asgarii no. Yaa kun jechuun amma foormii weebsaayitii irratti foormiin guutamuun jira. Foormii gara TikTokiitti guutanii eeggachuu yuuzarneemiidhaan TikTokitti lafa jira. Ragaa jiru amma qafooma san irratti fayyadamaa jirtiini. Moodeelii bilbilaa faa ilaalanii imeelii barreessanii ka isii ta'u akkaawuntii san mirkaneessanii bilbila biraa bakka bilbila sanii buusanii piroosasii baay'ee gaafata malee akkanumatti itti deebi'anii seenuun hin danda'amu baay'ee. Ammallee warri jala jiru namni 1,200 keessattuu nama baay'ee mudataa jira wanni kun. Fooloowarii hedduu erga qabaatan booda two step verification waan jedhamu bantanii oduma bilbila qabdanu osoo imeeliin qaban osoo passwordiin beeyin two step verification hin banina yookaan ammoo osoo akkaawuntiin keessan normaalii jiru nama gaafadhaan anna gaafadhaan isinitti hima imeelii link gootanii imeelii wajjin wal qabsiiftan bilbila keessan dubartoonni keenya baay'ee warri vaayiraalii qabu kun asli dhugaa dubbachuudhaaf baay'een isaanii imeeliin qabu akkaawuntiin imeeliin qabne iyyata barreessuuf illee si rakkisa. Amma kakeeriyaa kana yuuzarneemii fayyadamne yuuzarneemii isaatiin dhimma isii kana diteeyilii barreessanii attaaч godhanii bilbila amma isiin irratti fayyadamaa jirtu qafoo kanarratti seenaa waan turteef qafoo isii kana laalanii seenaa akkaawuntii isii laalanii jarri akka deebitu yoo ayyamaniif malee furmaata biraan qabu. Maaliifi passwordii qabaatti midhama passwordii qabaachuu isaa odoo hin taane koodiitu bilbila irratti dhufa qaba bilbila qofa qaba bar imeeliin qabu jechuu wanni kun. Amma barsiisaa kana godhuuf maal godhuufii qabna amma furmaatatti adeemnuufi mucattii tana. Amma furmaanni yaa gara messengerii ana kun namtu username account information account sanii fayyadamne screenshot fayyadamanii foormii guuttee gara TikTok barreessitee deebii eeggachuu malee furmaata biraan qabu ka. Imeelii hin qabu miti? Sure. Imeelii hin qabu. Hin qabu Hafarto maal jedhe? Amma siimiin sun gubatee jira Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kidi sakala simkatti islamin namtu barsiisa mekatti. Ani doktor irraa gaafii qaba. Gaafii nan gaafadhu dhiyoo kana akkuma tasaa taktaakii kana wal harkisuuf dhiyoo isin hasaa isinaa suuta wayii dhaga'ee namni haadha abbatti qabeelee ittiin jallattu jette nama biyattiin tun dinnichaa baadhee guddisaa tureetti waan meeqa amma akkanatti itti jallate rabbiin. Maal jedhe? Dhiyoo kana viidiyoo wayii dalaydanii viidiyoo asii taktaakii odoo wal harkisuu arge namni haadha abbatti qajeelee wanni takka isin dibduu wanni takka ittiin jallattu jettan biyyattii tana maa itti jallate jetta nama wanni marti. Waan sana akkam hirribaa kaatanii dubbattan. Dawwalii gafarsa. Kolfaa miti gaafiidha dhugaa. Dawwaliif. Laan doktora gaafataa jira. Amma du'aayini bakka sadiitti qoodamti jedhan. Kigareemi takka taphaadhuma hara itti galfattu. Kigareemi du'aayini haraaf abbaan keessi gootu eeyyi du'aayin bakka sadiitti qoodamti. Takka ta'ammumatti ammumatti hara itti ooltu takka tabalaa sitti utooyi sirraa deebi'utu takka mootu ta'aakiratti ittiin jaanata rabbi badhafamtu. Amma garuu yoo akkatti diiteel ilaalle diiteelii yoo ilaalle gaafiin kee kun bataam kabbaanno shee anwaariin gaafadhu maaliif yoo ta'arrallee mucoontu rakkoo keessa jirti taboruutillee yoo jenne mootu taboruutillee fi
haalli itti yaadudha mucoon tun akkatti taaptaap godhamaa kun turtee nama zina dalaga rabbillee gubatuun isaan oolmaa ta'ubattee malee gollaan du'aa bakka sanitti qoodamti kiyyaasafni rakkoon qabu italummaan rakkoo qabaatuun ooltu malee boru itti milkaa'u Keessa naasoo inni. mucayyoo waan rabbi rakkitee rabbi waan beeka malee kiyya hadiisuun sahii Hojii makee nyaadhu wallaahi rabbi sin dhiisu wallaahi. Wallahi. Aboo abdii Gaafin kun gaafii shira of keessaa qabu. mucayyoon bar gaafa su'uudiin deeminuu iyyuu gaafa su'uudiin deeminuu baaleen deemtetiniin saambusaa gurguraa turte agaarfatti beeka jedhe abdii muktaaruu hin beekaa bar isitu amma feemasii taanan dagate malee. Wallahi ijoolleen agaarfaa baay'eetu beeka warri agaarfatti isii beeytan Agaarfaa turte jette. abdii muktaar agaarfatti beeka jedhe Mee wallaahi jedhi asli. wallahi billahi abdii muktaar hin beeytan hima Garuu ijoollee agaarfaa. Ani garuu ijoollee agaarfaa hin beeku. Hundi kabara darbama malaan itti tuman tokko mi kawaa dhuguu barbaade dhiise tokko. Yaa. beeka dhiyoo kana inni illee gaafa jaartii wallalee wannoo dhuge tokko barkina Okay, doktora gaafin keessan sirriitti deebi'ee sirriidha. Galatooma ulfaadha. Haasoo inni keessan rakkoon qabu dhugama. Amma masgiidatti gidee duraan darasaa turreessanii nama haa dhaabbatti qajeelee rabbillee itti qajeela. Maali jedhanii du'aayii nu godhan ustaazonni sirriidha haasoo inni keessan dhuga. Ayyee sanirra dabarre. Eeshi kabajamtuu fi jaalatamtuu teenne Jamiilaa irraa gaafii qaba. Waan gaafa dhiyoo miira keessa galtanii waa'ee manaa dubbataa turtan mana hanga maaliitti ittiin kennaafi jechaan san akkam irra jiramoo jettee amma ni galchina akkaawwantii illee gubatee manuma sanaa fudhattu. Wallahi ani kutaa lama ji'a jaafin kennaafi haga isiin xiqqoo bayyanattutti. Garuu afarsu akkam seetaanii waan jedhe saniin godha. Mucattiinuu fayyaa qabdi warri achi jirtan bira jirtan kun osoo laalchistanii wallahi anoon. Yaa fayyaa qabdu tokkookii baay'iftee bante malee waa takka hin taane tokkookii mashanii ijaa bante amma torbaa saddeet faallee bante malee. Rakkoo inni hin jiru ani ji'a lamaan sanii fi ji'a ja'an saniif wanti rakkoo qabu hin jiru isii fi miti yeroo koovid ituu kenneemi yeroo hidhamaan siyaasaallee ba'an kennaa ture kifiliin lamaan ulfaatu haga isiin xiqqoo fooyyoftutti anaaf rakkoo hin qabu garuu isii alchisaa maaliif jedhe waan kana. Afarsoo haadhallee nama wayiitii wabii taatee haati isiillee jedhan magaalama san keessatti mana kifilii lama moo sadi qabdi wabii taate jedhan namni baadiyyaa kenna kun wabii namaa ta'aamii manaan kunu yoo namni hidhamu mana kanallee irraa gurgurate manni murtiin gurgursiise jedhan araajaan yoo dhageennu xiqqoo garaa nama nyaata seenaa mucattiisanii yoo dhageettu haatis ba'ee jirti itti galteellee bakka itti galtu sanuu hin qabdu waan dhagairraa haasa'ee. Obboleessi isiillee tokko akkuma xiqqoo mataan dhahamee magaalama keessa deemaa nuun jedhan ijoollee biyyaanii argadhee dubbisee ture sanuma saniif garaa nama nyaata namni kun osoo namni akkana argu mucattiin tunuu wayitii jetti badaniiyyuu warri barbaachisaanii jedheetinii yaadaanii kanuma isiniin jechuu barbaada akka dhagayetti ani. Kanaaf ani yoo sagaltu taate rakkoon hin jiru ani kutaa lamaa kenneefi achi keessa amma sani wallahi irra guddaa amma ka aadaa sani wanni nama yaachisu ka ilmoo rabbi akkuma fedha rabbiitti guddatte ilmoon namaa abbaan ga'een isa ka guddisu rabbi abbaan ittuma yaaduudha ka nyaachisus rabbi garuu ka haadhaa san dhugaa rabbi nullee hamilee nu cabsasi nullee gaddatu nutti dhaga'ama jechuu ka haadhaa san. Dhugaa dubbachuuf ka haadhaa san baay'ee nama rifachiisaa nama durallee hin dhageenye garuu rabbiin haa birmatuu fi ani kana waan jedhullee hin beeku garuu kunoo warri agartee makaanika ture makaanika nama gargaarsisu waan tokko tokko gochuu turan kun nu bira jiranii doktorri faa yoo gara laalamutti isaan laalanii odoo kuma takkaa irra doolaara kuma takkaa akkasitti akkaawuntii walii nama biyyee fuudhaa jiru sana odoo gara haadhaatti dabarsanii jireenya ammoom tokkollee hima ooftiifi ture. Yoo garuu iddilii rabbiiti maal godha wanni hunduu.
namni biraa dubbadhaa carraan isin yaa kennamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Waa'ee shari'aa cufame irratti nama gaafataa irratti deebi'uu sadaqee wanna kanaana mudatee ture. Shari'aa sana ijoolleen qaamaa oon deebifne jedhanii siyaasuma taphachuu wayii ta'e malee shari'aan bakkee gurguramu kun basmaa qaba kontoroobaandii dha siigalee nama biraa bassamee baasa kontoroobaandii kanan beekta waa biyya kanaa jechuudha. In gurgurama sana booda in gurgurama. Namni qaamaan wanti inni raqee baasuu danda'u lakkoofsa isa basmaa isaatiin yookaan firmaa isaatiin bitatee yoo jalaa cufame yookaan jalaa badee dhaqee deebisee baasuu danda'a malee lakkoofsa bakkee bitame deebisuu hin danda'u. Nu caala sodaatan immoo raqee deebisuu waraqaa qabu waan akkanaa irratti badaa eenyudha. Rakkoon guddaan utuu sila imeeliin jala jiraate malee lakkoofsa sana deebisuu hin danda'amu siistema biraa karaa saayinsaawaa ta'een yookaan akkuma jedhamu googilii kana keessaa waa jiraate malee lakkoofsa sana deebisuun jannatamin ilbaataati waan jiru natti hin fakkaatu. Hundinuu afaaniin hin deebi'a siin jedha garuu annama qaamaa dubbisee waan akka ta'e fakkeenyaaf ijoollee walitti siqeenyaan qabutu jira dadhabame jira tiiktookii kan harkaa ta'etu jira jechuudha. Lakkoofsi sun narraa cufame basmaa nama biraati abbaan maqaa hin banatte lammii biyya biraa waan taateef eegasii kontoroobaandii ittiin hojjetan jechuudha. Narratti banatte lakkoofsa sana deeffachuu hin dandeenye amma wanaa deeffachuu hin dandeenye jechuudha. Kanaaf hin baafnaan afaanii malee namni hojiin si agarsiisu hin jiru kijiba ofii hojiin agarsiisan waan sobaati kun. Oo karaa siistema biraa yaaluu danda'an hin beekne garuu. Kanarratti kanuman jedha. Miidiyaan keenya soduu barbaada waan ta'eef iddee afarsoonii fi dimtsi gorillaa waan argee jiru takka taattala. Oduu faa barbaanna waan akkasiiti.